dubartii hojii haasa'u maaltu waliif fida? Dhalaa takka dubbisina tokkorratti. Iddoo kara teessee dhaluma hin dubbisin siin jette. Dhiira hojii malee dhalaa hojii naa ta'e naan jette dhiifama. Akkasii hanga kanaafuu badiidha fa'a. Ay dura waan hin dhaga'iniif badiin qabdu yoo amma booda sarara tarkaanfattee ija jaalalaatiin na laalte badiitti seenta malee. Kadaafree badiin qabdu waan hin beekne. Ayyoomin ija jaalalaatiin si ilaale amma ijuma nagayaatiin si ilaalu jira. Kuulaniin jedhama sin barbaadaa ture jechuun maal jechuun. Sin barbaadaa ture. Ati hin barbaadamtu? Maaltu na barbaadaan jaartii qaba haa. Lame tiisi isaanii kun kan irra koraa deemuuf bakka alfalligum atfalligu yanim alfalligachu. Dhala dura si barbaaddee jira. Ati jettee barreef hin dagatte kuulaniin jedhama sin barbaadaa ture. Maaliif na barbaadda obboleettiitii yaan jaarsa namaati? Maal barbaadda? Arreenumaa soo babbareeda fidde immoo. Habiibti akkam nagayaa? Nagaya fayya. Biraan biyyaan baanee jira. Hin baanee biyya. Biyya maaliif hin baa? Biyya abbaa hiyyaa unosumaan qotadhee jiraachuu jira. Habiibti. Maaliif jirta? Weessi jirta? Finfinneen jira. Finfinnee jettee bara tokko Nasraa Gursum ixaana ibidda matara nu keettee gisgiratti magaalaa kana keessa ixaana haardaa. Finfinnee maadii kana keessa akkatti matara qabannee deemaa turre bannaatti. Dhiiga nuti qabsoo nuti finneen achitti keessatti bashannanaa jirtanii farsiisu. Akka isin Finfinnee keessatti bashannan ta'eef aarsan nuti hin kaffalin hin jiru. Viidiyoo jirati garsiisa. Kanuu kirkiraa maaliiti? Ati bara sayyaman jirta bara nuti Finfinnee Oromoo Finfinneetti galchuuf qabsaayaa turre. Ixaana as teennee Finfinneetti aarsineetti bara qopcee keessaa yaabnee isinitti galchine. Walleen umaatii miti wallisaa girgiraan ota maaliif taganda keessaan deemtan girgiraa maaliif namni hedduun qeeroo gisee jettan eenyu wanni infaan qallaa ture achirra viidiyoo san irratti ixaana qabattanii kana deemtaniin ixaanni hamaaliiti du'aayidha. Qopcee achi keessaa yaafne itti ajeessine jinni keessaa yaafne jinni Oromoo Finfinnee hojii bisiisu keessaa yaafne gubne. Ajaa'iba qabxane wallaahi ajaa'iba addaa qabxan. Maaliif si barbaadani beektaa? Eshi. Asumarratti isaaniin himu. Himi asumarratti maal koo? Lakki asirratti ni mudiisi. Lakkoofsa kiyya qabdaare? Lakkoofsa kiyya hin qabu. Naaf jedha. Takki immoo feesbuuka garuu namaan deebistu dhiisi. Feesumaanis himaa yoo bilbila naa ergite. Ani Facebook irratti baay'ee feemasiidha. Bara zoor jedheetu nama laalu hin boona. Akka fe'inaa feemasummaa kee akkanatti inuma dorgommiirra jirtaami. Achirratti dooktora bara anchi akka TikTok irratti namni nama arabu kana ta'edha. Dura dooktara taatee karaa TikTok dhuftee dooktarummaa lama daa'idaachuuf deemtu dooktarummaa sadaffaa isatti hidhaattaga. Facebook irratti habibti namuma tokko dubbisuu siin jira hin boona jennaan hin boona. Amma ati yoo lubbuu kiyyaan jette lubbuun keessa habatu akkanuma laalee si aggalaamatee si bira ta'a. Eeffadhu anillee Feesbuukaa fi Yuutuuba irratti feemasa TikTok irratti illee feemasa ta'uu baadha. Kamirraa laalta. Dhageessee jirta moon dhaga'amu ni mummura oliin buta. Ol buti. Namaatu si barbaadee nama saniif jecha akkasitti si barbaannee bilbila kee hin harkannee bakka waa'ee wayii takka dhageenye sababa saniif jecha sitti haajamne haajaan baasuu ni dandeessa. Haajaa sayyoo nu baaste egaa bilbila kee nuuf himtamu nuuf ergitamu akkami haajaa jamtu waan ati hin furuu dandeessu haajaan ammaas. Wallaahi. Waan an furuu danda'u. Waan ati furuu dandeessu.
الحمد لله يا ربي كما أنا مسكينة كان أيونا من التجاب يا ربي فإن شكرتم لأزيدنكم جت أتويو نتشكر إثني ولا جت الحمد لله يا ربي كما أنا مسكينة بيجبك أجر وكلنا مرق ولا ما فرنا يا ربي كيا ربي الحمد لله رب العالمين ما بسجل هاي نيجيريا هذه في ديوي ثقولنيتي Reefuma maa piraanka na goote qoy akka rifadhu fi akkaan piraanka ta'u na laaluufi. يوم Amma gizee dura dhuftu maaliif kostarna jettee akkasitti onee 500 doosista amma gizee amma dhuftu tan. akkasuma haaluma duniyaatti akkasi nama gootaaf kan akkasi adda baafanna. An gootummaa ni qaba haa duba gootummaa wayina ta'uu bitadhaaree duriin bitadhee duriin inni furadhee. Ama miseenjaraan hay jetta boon jetture. Kunoo jechuutti hin jiraame kunoo asli Oromoo. Asli Oromooti min Asladdiin Muhammad jedha feesbuukiin ki. Nas Asladdiin Muhammad jedha. akkana kunoo asli irraa ni jijjiirte ha dorgomu jiru sana eenyu sii himi duba. Asladdiin jedhare sun. Dorgommii wayii takka irratti nu kana godhee kunoo kanaan. Nama raayitii qabaa. Kare. Biyya kullee abdii jaa. Kunoo ammaan haa isin jaa. Kuullee jedhaa kee. Kullee abdii jaa. Kuullee xiyya kuullee wal jaalala qabna adoofna nullee. Ani osin beeku xiyya kuullee eessatti na beeyta xiyya kuullee ta morma qabatee dhaabatu sanaati. Kunoo wal argine. Dabdaabeen si ergaa. Xiyya kuullee dubbisuu dandeetta xiyya kuullee jaalee xiyya jaalee garaa nu badiilee maali maali. Aye. Así no suena. Así no suena. Tiket negara mana barbaadutti? Namni si barbaadu jira amma viidiyoodhaan dabalatee Dhiira moo dhalaa mee? dhalaadha. Mee? Ati dhalaatan Dhalaatan asii wayyaa mi dhiirarra. Dabbaa qabdi mee xiqqee qaba? wayita Wayi dabba yaa dabba. wayita Wayi dabbaan biyya galaafatee fixe akka uummataan yaa rabbi. Mee ture? Ati ammallee dabbaarraa karaa waan birootti hin jijjiirre. Ni jira meet? mana keessa jirti. Maana barbaadde jaarsaan walolte? Ati nama jaarsaa walolee araarsita. Manguddoo abbaa gadaa jaarsaaf jaartii walolte. Muyiti kootee jirta moo na haasofsiisu jirta kanumatti itti tukuran lafa lafsiisu jirta. Miiti ngoone lakki ijoolleen xiyyanatti aartee miiti godhe. Uummanni